Maaliidha hojjetee already akka nama tokkotti tuni beekta kaleessa mucayyoo kana faana gam rakkataa ture namni natti hin jiru Mariyaam akkana tahee mucayyoo tana maqaasii belleessanii akkana maraattu jedhanii ani immoo itti seene gargaaruun barbaada waan danda'een immoo hagan gargaara waan kana olii immoo humna kiyyaa ol natti ta'e atis waan wayiitiin na gargaarimee jennaan atuu rakkoo kana abshirnaan jettee siif danda'a jettee waan kana na gargaartee viizaa na dalasiiste ani immoo waan hanga asii danda'e waan kana ol humna kiyyaa ol yaanii jedhee sitti madhee nagar garta akka obboleettii si himadhe si jammar akka ummanni akkana na godhe nama 5,000 fi bakka takka walitti qabamanii akkana si goona akkas jedhaniini yoo keessaan gaafatan namni nama jalaa dubbatu hin jiru anillee immoo biyya Arabaa keessa riskii kiyya amma soqadha ganaa ammoo jirra namni mucayyoo tana gargaare jira jennaan hin gargaarre namni gargaare hin jiru naan jennaan hayyee fati tikkeetti na gargaari waan achirraa hafe viizaa isii iqaamaa nan fitachiistu ani kan tikeettiif maalii biran geenne amma waa'ee faayidaa haasa'uutti hin jirru galaan Sumaalee irraa kaasee biyaansi hanga 300 sanii oliiti malee sanii gadii miti gatti baay'ee amma hisaaba sanii godhuufi miti ani sii galee namni takkittiin as biratti anaaf yookaan fi akka waastinaatti si kennee narraa fuutee bakkaan geette siidha. Kun immoo jidduu kana keessatti amma wanni mucayyoo tanaan meen poointiin an dubbachuu barbaade mucayyoo tanatti illee aare maal akka ta'e beekta. Main pointiin asitti gastii kana gastii manaati bantee fi yeroo baay'ee ni arga. Ijoolleen isin gastii irra seensistee haasoftuun ijoollee biizinasa osoo hin taane ijoollee kaleessa isii arrabsaa turan maraattuudha jinniidha fayyaa hin qabdu jedhaanii turan mucayyoo watakka hin beektu beekta kan akkamii akkatti illee itti himtaa jedhee yaada. Watakka hin beektu akkana jedhaniini ijoolleen achi jala walii ol qabamtee kan dalagaaf dhufte waa'ee jibbiinsaa jidduu kanatti uumuudhaaf waa'ee waan biraa jidduu kanatti anallee fageessuuf sillee maqaa belleessuuf anallee maqaa belleessuuf hadda gaarii ta'anii hadda nama gaarii ta'anii beektaa miiree Oromoos amalasi kareessa bakka ati rakkattees si bira hin jiranii gaafa ati balloo wayiitti baate immoo waan wayii sii ta'anii akka waan isaan sii qoratanii isaan sii falatanii sii galee warroota jedhaniintu jira ijoollee mucayyoo tana sii galee asirratti wanni ana na aarse ana na kabajjeef na kabajjuu dhabdee dhiisi Arafaat ati si'amee kanatti dubbatte Mariyaam akka obboleessaatti fati maaf akkana sin kabajnee naan jette atuu kabajamii maan sin kabajne naan jedhaa turte si'amee dhiisi Mariyaam tiyyaa nama sin kabajne naan jettaa Itoophiyaa guyyaa jirtu nama sin kabajne fati maaf akkana naa gootaa jennaan bara Mariyaam tiyya jedhee karadhee dhiisi watakka ani isii hin beekaanii ummatatu akkana godha malee mucayyoo ni beekaanii tanuma naaf wanni jedhiiti irra dabriiti ati waan nama siin jedhe qofa naa godhi jettee gaafa sanatis viizaa kana sirreessitee baastee naa ergite waan isii arrabsan atuyyuu anaaf aarte sii galee maaf isiin akkas siin jetti mucayyoon tuni ka amma siin kabajne maaliidha fati naan jedhe dhiisi anumaaf waan kana hundayyuu ati kanuma naa godhi siin jedhe galatoomi ishi naan jettee ana dhageettee goote ati sii galee amma jidduu kanatti wanni balaa guddaa uumaa jiru maal akka ta'e beektaa saayidii kiyyee osoo hin taane saayidii keellee osoo hin taane saayidii mucayyoo kanaallee osoo hin taane rabbirraa argatta ati sii galee gaafa nama tokkoof tola oolte rabbirraa argatta Mariyaam rabbirraa herreegatti ani rabbirraa herreegadha malee faayidaa osoo ta'e nama 6,700 walii qabanii mucayyoo tana si gargaarra jedhaniini gaafa keessaan dhandhu namuma takka irraa waa dhabne anillee illikii miira keessa seenee ni gargaaruu ni qaba jedhees irratti argadhe gargaarree mucayyoo tana bakka kanaan geenne amma wanni guddaa waan kana belleessee anaaf mucayyoo fi waan biraallee uumuu deemu maali beekta ijoollee gastii irra seenanii dalagaa osoo hin taane waa'ee adha sii beekna akkana ta'e maal sii kafalan damooza maal sii kafalan hunda ka jedhuutu jira sii galee damooza maal sii kafalan maaltu sii kennama maal akkana taata jedhanii mucayyoo waa takka hin beektu tashwiishaa waan baay'ee sii haasofsiisanii jira anarratti immoo jibbaasa isa damooza laali fati isa damooza osoo isiin hin dhufin jechuudha itti haasa'uu jalqaban ani yookaan nama isiillee fayyaduu kana hunda dhiisii jedhee amma wanni guddaan aarsii anis dubbadhe miidiyaa irratti isa damooza yoo taate Itoophiyaa osoo isiin jirtu meeqa sii kafalama jedhanii gaafatanii garuu hangam kafalaaf akkan siin jedhe ni beekta deebee jechuudha fati dhugaa dubbachuuf taanaan bor Oromoon anaa tanallee naraggaxuun isaanii hin hafu laal dhugaa jirtu jechuudha Oromoo afur dubbadhu mucayyoon tun sirrooftee dalagaa fi seeraan dalagatte taanaan an haxallee borullee ni beekta fakkeenya viizaa baaseetiin jira mallaqa kiyyaan baasee irraa deebee ganaa iqaamaan jira ganaa wanni marri jira kunis mataa kiyyarra deebee mindaa isii mataa kiyyarra yoo isiin dalagaa kana seeraan daladdee seeraan qabdee dalagaa kana akhlaaqaan itti himeen gorseetiin jira yoo xiqqaate sa'aatii meeqarra taa'ee akkana jedhaniiti jira kun mataa isii keessa gabbuu didee akkamitti dhuftee gastii keessa waa an jedhan kana hunda dagatteetiin nama hin taane wajjin kana yoo isiin ka ooltu an midhaan abbaa kiyyaa jechuudha qotee mindaa isiin kafalu dalagadheetiin laal akka isiin gargaarte uf dandeette boru anaa oluu osoo qalbii qabaatte moyaan qabu kana gajjette ani jalaayyuu baratte boru uf danda'uu dandeessi laal hadha mindaa ani sii kafala siin jedhe fati yoo isiin hin dalagadha jette
har'a ijoollee mana madaamiitti kafalaa hin jiru. Isiin kana hunda wallaaltee jechuudha. An har'a jechuudha narraa hafteetii miti tujjaareetii miti ni beekta rakkinni akkamii keessa akkan turu. Kana hunda danda'eetiin ofirra fudhadhee isiif mas'uula ta'ee kan yoo isiin dhibamte bara anaa kan mana yaalaa fidu yoo isiin daarte bara anaa yoo isiin beelofte bara anaa kan danda'u yoo rakkoo wayaas irra gahee bara anaa kan danda'u eenyuyyuu miti mas'uula kan ofii fudhatee anaa bara. Rakkoo kana hundaaf baraanis atis jibbamaarra bara asbira sababa eenyu jibbamaarra beektaa? Sababa eenyu jibbamaarra beektaa? Jaalatamuuf waan goone atillee Mariam anillee jaalatamuuf waan goone. Jaalatamuuf miti fati. Kanaafuu yoo jechuudha yoo akhlaaqa kanaan ka deemu ta'u ani jechuudha ni beekan nama 60 nama 70 na hordofa fakkeenyaaf duraanii. Ani fooloolee baay'een qabu gin nama 60 san nama kabajaatu na hordofu. Sii galee? Namoonni sirraa'uu qabu Mariam amma gara naas qabdamu gara waa himuutti dhufee bara namma. Yaani yoo ta'en deebitee biyya galtee akka feete taatu wanni ansi himuu dhufee bara waan sidhanna dhageettuudha. Malee anamma waan kana waan hin barbaanne gabaabumatti harkaa qabdee ijoollee kanneen ijoollee jala seentee isii jala seenanii waa'ee waan biraasan biizinaan si bira jiraami akkaawuntii kun keeti. Jala seenanii ati bira jirtaa hin hordofaarta mucayyoon tun akka jijjiiramtu feenaami akka jijjiiramtuuf kaleellee anillee faana xaaree atillee rabbi isinaa godhee narraa taqabbalteemi. Kanaafuyyuu wanni gabaabduun karaa mafteetti deemna malee karaa waan akkanaa osoo hin taane yoo hin taane biyya galuu dandeettii galee. Akkasii miti akkasii yoo ija kanaan ka deemtu ta'u taate yoo ija kanaan fakkeenyaaf Arafaat isin gorsine ammana kana keessatti gorsee akkana jedhe ani fakkeenyaaf jidduu kana keessa akka malee biizii ta'eetiin jira as dhufaan jiru liiviirra seenaatiin hin jiru akkamitti akkan biizii ta'eeru ni beektisi. Sii galee yeroo tokko bichaa yoo silkii biraatiin jala seeneetiin hordofu yooma isaan fakkeenyaaf itti hima wanti kun sirrii miti amma ganama fakkeenyaaf waa'ee arsii waa'ee harargaasan bakka biraatii hordofaatiin jira. Uummata kana kanatti himanii bar mucayyoon kun ka dhufeef dalagaadha. Wanni an guddaan illee anaafatillee kanumarra dubbataa jira bar Mariam. Dhimma kanaa miti jedhanitti garuu yeroo san dhaabdeetiin jirti. Kanallee duraayyuu itti himeetiin jira. Kanaaf jechuudha Oromoo laal. Ijoollee harargeellee taatu ijoollee ganda biraallee taatu laal wal haa gargaaru mucayyoo tan argaatiin jirtan leeshin dhuftanii jechuudha. Dhufanii as jalatti. Hojii kiyyallee maaliif na dhoowwitan? As jalatti amma waan isinii dhaamu nama 3,000 as jala jirtanii wanni guddaan anaafillee aarsullee Mariam aarsullee Mariam maan kabajne ana maan kabajne waan sanii ni miti isinii galee an kan mucayyoo dhiisaati filis namni haa dalagatu amma wanni waan kana ka dubbataa jiru beektanii. Mucayyoo tana already masoo baay'ee qabdi. Asitti mucayyoo miskiina waa takka hin beektu warri koomentii jala deemanii gastii keessa gaafa dalagaadhaaf ol galan ol seenanii maal sii ka'an akkana sii godhan akkana godhi waan akkanaa ta'e mucayyoon immoo waa takka hin beektu haga silaa namni biyya namaa gaafa deeme isiinuu tariiqan arganne karaayyuu hin qabanne isinii galee sa'a kana ittuyyuu dubbachuu hin qabnu. Piliis seentanii jibbaa jidduu namaatti uumuudhaaf. Waan hin taane uumuudhaaf ilaa keessattuu shamarran nama 3, 4, 5tu jiraan mucayyoo tana bira jibbu hiriyyaa fakkaatee kan isii allayyaa seensisuu deemu sii galee gastii kanarraa warroonni hin dhabamne warroonni fakkeessaan bakkannaa takkaan yookaanii fi waa wayiitiin bira dhaabbachuu hin dandeenye mucayyoon tun. Nama kun abdiin argeetiin jira viidiyootti jira fati andalagaa dhiiseetiin dhufee bar. Takkana fixachiistu yaanii yoo ta'een taa'aa yoo hin taane hin galti sii galee takkana fixachiistaa bar waan jedhaaru. Yaani amma dirqamni hin jiru beekta akka nama tokko hin gargaarraadhaan ullee haa guddattuudha malee saayidii waan biraa yaadneeti miti anillee saayidii biraa yaadeeti miti gaarummaa yaadeeti atillee gaarummaa yaaddeeti guddannee wal guddifnaadha malee wal sakaallaadha miti ka deemaa jiru warroota nu sakaaluu wal sakaaluu deemaniif akeekkachiisa yoo isiinis ka sammuu qabaattee ka dalagattu ta'e ijoollee akkanaa kanneen irraa cittee warroota kutaan dhufanii waan akkanaa godhi waan akkanaa jedhaniin waa'ee biizinaasaa malee waan biraa itti haasa'an jala haftee akka dalagaa isii dalagattuudha malee kan dubbachuuf ammallee wal geenne waa'ee waan biraa yoo hin taaneef isiinis galuu ni dandeessi sii galee nama tokko gaafa ol qabde karaa itti agarsiista malee marraatee karama san qabdee hin deemsistu sii galee sammuu yoo qabaate maaf as dhufe jedhee beekuu qaba maaf as bira gahe kaleessa maal keessa ture jedhee beekuu qaba akka fedhe faxraana'uu hin qabu sii galee anarrattillee akka fedhe ta'uu sirrattillee akka fedhe ta'uu osoo hin taane mataasaa qaqqabatee karoora dhufeef san bakkaan gaachuudha. Kanaafuu warroonni gufuu itti ta'aartan warroonni jala deemtanii maaf akkana siin taane maaf akkana siin taane walaa damoozaaf maalii amma gaafattanii waan biraa itti haasoftan haa gootuu haan feete haa taatu yoo dandeettan waarraa fayyadama yoo hin dandeenye kolfaa taphadhaa biraa baha akka nama gaarii taatanii mucayyoon immoo gowwaadha beektaa waan akkana jedhanii gaafa shelan shamarree afaan mi'ooftii bakka intinaatiyya hikmaatiyya jinniitiyya maaliitiyya kuuwwan akkasaa akkana mucayyoon garaa ani waan akka ta'e hin beeku bichaa hin ulfaata isintu waan baay'ee belleessuu deemaa pilis yoo dandeettan yaani maqaa kiyyallee eegaa maqaa Mariamillee eegaa maqaa mucayyoo tanaallee eegaa
nama dalagatuuf biyyaa bahe homaayyuu hin beektu gaafa jenne anaaf isiillee wanni waliin buusaaru waanuma kana warroota gastii seentanii ishii waan biraatiin qeequu deemtan. Ana waan feete jettee osoo nu arrabsitee mucayyoon tun takka ittiin zanni haayu. Namatu narra aara itti sii galee maaliif atiin akkas jetti jettanii aartanii ani miira isiin naa qabdu waan beekuuf ittiin aaru. Waa'ee kiyyaaf ka isii dhiisaa waan feete naa jettu waan feete na haa gootu akka feete naa arrabsitu ishii irratti duulu dhiisaa. Ana waan feete yoo naan jetti ani ni beeka waan ta'eef miira isii hin beekaa ittiin aaru ani ittiin mufadhu. Kanaafuu dandeettan dalagaa irra jabeessaa. Irraa fayyadamaa masoo akka baatu godha akka dalagattu godha. Akkuma kaleessaa san wal cabsuuf walirratti hin duullu. Kanuma isinii dhaamoonni dhaamu. Anka aareef illee duratti Mariyaam tanuma itti dubbadhe. Kabajan qabdu kabaja na kabajuu baattus an na kabajin jenneen sii galee warruma haasofsiistu jette ijoollee kinoo jaalatamuuf akkana jala haasoftu konniintu jira sii galee shakarekkeen wayii sanniin ofirraa dhiisi dalagaa kee dalagadhu kan kiyyaatti. Bakka keetiitti ana dhiisi obboleeyyan tiyya namoonni gurguddoon ni jiran namoonni gurguddaan keessaanillee jechuudha. Mucaa kana bakka qabaadhu mucaa kana kabaji mucaa kana bakka hin jiraa miti bakka guddaa sii qaba bakka guddaa qabaadhuuf kun dhagahamuu qaba. Hatta osoo sittuu mufatte yoo keessaan waama sitti mufatte yoo jiraate yoo keessaan sitti matte fatti wanti kun kana wanti kun naan ta'u yoo jette bareedaadha. Ishi anumaanuu Mariyaam fatiin akkana waan akkanaati narraa dhorgu hedduu obboleessa kiyya irraas iyyaan si dhorkuu danda'a. Akka irraa deebitu. Ani sittin aaru bar ummata irraa naa gorsiidha ummatatti himaadha meeseejiin ati dabarsitu ummata kanaafi malee ani arafaatiin harrallee ittiin aaru borullee ittiin aaru mucayyoo hin beekan sii galee yooma anamma bar gama wayiitiin yooma na jaalatteeyyuu miira akkasiyyuu narraa qabaatte aarsuu ni danda'a ani hin beekaa fi ani sittin aaru bar meen poointiin naa hubatuu didda ani osoo isii waan feete naan jette wallaahi qixa obboleettii kiyyaa garaagarummaa biraa ittiin mufadhu. Takkuullee itti mufadheen beekan arafaatiin yoo isin na arrabsitu yoo ganna darbitu yoo maal jettu hin hubadhaaf sii galee kana waan ta'eef ittiin aaru ummanni na gubee na aarsi warra as jala deemee kaleessa yeroo isin akkasii rakkatti nama meeqa keessaan itti barreessee irraa dhabe nama meeqa akkana goona jedhanii warroonni beekamoo jedhan kunniin waan meeqa birraa dhabee ennaan mee maaliif oromooti mee nama dalagatee jiraatu mucayyoo tana jechuun anillee nama dalagatee jiraatu manni kun kiyyaa ni beeytani maaliif jeexamme anuu jechuudha ufirra darbeetii miti tujjaareetii miti maaliif iyyuu dalagaa kiyya jeettan obboleeyyanti maaliif iyyuu anaa tanayyuu maaliif harka hin qabne anuu teessani hin dalagadha malee hin kadhadhu yooma anumaa dalagattu tanayyuu jechuu anumaaf jettanii warri isii jeettan warri isii maal jettan jechuudha irra yoo dabarfattaniifoo nama meeqatu fakkeenyaaf mucayyoo tan jechuu laal namni yoo waa namarraa bitate waa namarraa bitata qajeelee yoo namarraa hin bitanne inuma cadhisa namuu riskii ofii nyaata namuu riskii ofii gurgurata isinii galee nama meeqatu akka qoosaatti jechuu akka nama meeshaa irraa bituu godhe gagguursiseetuma akkasitti wanta jedha maaliif barbaachisa kun Oromoo sila anatu waa badii wayii isinif balleessee badii wayii isinirraa qabamu mucayyoo tana fakkeenyaaf durallee ni beektan yoo taphatte ammoo yoo yaani hin jiraa miti waan tokko fakkeenyaaf akka namni xiqqishuu si akkana qaba miti sun hin beektu ni beektanis maaliif barbaachise kun maaliif wal cabsuun maaliif barbaachise amma rahmaa ani fakkeenyaaf rahmaa san maal akkasiin jettillee dhageenya ana larra ture abdiin argeetiin jira akka nalle ture ani mucayyootti obboleettii teetii miti rahmaa subiyaas jala jiraatte dhaggeeffadha obboleettii teetii miti ummata gubattuutu jira beektaa ijoollee guggubattuutu jira ijoolleen baalageen miqqanyaan akka namni hin guddannee fi akka namni wal cabsuu fi akka namni wal fixu ijoollee akkasitu jira. Dhuguma rabbiisan amma namni dhugaa immoo mucayyoo tanaa yaade yoo ka ta'u taate akkaataan isiin amma itti jirtu kun yaa'anii dalagaa isiillee mindaa isiillee jireenya isiillee guutumatti osoo isiin hin beekin mindaan dalagamuuf jira fakkeenyaaf maaliif laayivii gubbaatti akka barbaadde ol baatee taphatteeti mucayyoo tan asiin dura fatii wajji wal mari'annee wallahi jattiintu yoo gaafa Mariyaam hin baratin san jechuudha kunuma fatiin hin jira yoo biyya namaa deemte mana madaam gonkum akkasii hin taane walitti himne nama hedduu wajji madhannee hayyee as keessattuu dalagaa yaa uumattu jennee osoo taayee nu rabbii Mariyaam hin fida jechuudha gaafa reega dalagaa Mariyaam kana dhoynu dalagaan isii Mariyaam fiddi laayivii gubbaa teessii meeshaa gurgurtii kanuma wanni isii mana Arafaat mana madaam wallahi rabbitti si kakadha guyyaa lama wajjin jiraattu mana madaam yoo deemte si galee warri yookaan yoo isii yaaddan ka ta'u taate
mee dalagaa kanaa olli qayyoon tun mee fataa itti jiraataa jirti mee maal irraa barbaadan obboleen keenya. Mee fuudhaatuma galchaa ishii hin dandeettanii irraa dubbataartanii Dubaay keessa jirtanii hagana waliin xaarre dadhabnee kana toomaatiisin. Bannaa ajaa'ibee maal irraa godhan. Dalagaa galchaanii dalagaa dhaabbattuu mee fuudhaatti dalagaa walii galchaa. Mee maal irraa fedhanii dhaabara amma rafaata nama deemee mana madaam dalagatu namni arbashiriin isaa laayivii barate namni arbashiriin isaa bilbilaan haasa'u barate eessa dalmee akka lafa kamtu isa qabata. Ni beekna warra itti dhiyaatan caalaa amala isii ni beekna yeroo kana jennu akkuma fatiin baanu wallaahi namni ada tokko illee hin jiru warabbul kaabaa osoo isii waan fayyadatte hin beekna amala isii illee guutuu jiraatina himee fi jira si galee. Yoo takkamee dhiifama wajjin. Dhiifama baay'ee shillaalaa ture. Tokko farratti mee Oromoon ajirtan kun warri meeramillee jaalattan nama 3,100 tokko as jira. Isinuu manni isii xiqqaadha yeroo takka fooloo godhaaf mee oduu qofan dhageeffatina. Kunillee yaada bareeda. Isinuu yeroo tokko fooloo godhaaf homaa isin hin miitu. Har'aa nama gargaartee jirti qooda fudhatteerti fooloo. Kunillee yaada bareeda. Kabiroo maal jechuu barbaade beektaa? Haatee galchi Mariyaam. Ani girrigirri nama kennaa kun natti hin tolu jedhi. Mucayyoo namni hunduuyyuu kana dura hin beekanii akka nama tokkootitti namni gatii guddaa itti kafalee bakka isin jirtu leetee fuudhee abdii fa'aa namni gargaara uffatishaa fa'aa. So mucayyoo amma waan isinlee baay'ee dubbattuun hin barbaachisu nama rakkatee gargaaran tokko baay'ee irratti illee wanti jechuun hin barbaachisu garuu haalli isin keessa jirtu akkami yoo jenne isinuu baay'ee dubbattanii jirtanii awwaalama barbaade ilaala. Tokkoffaani meeramiin caalallee abdii fi fatishaan jechuudha. Mucayyoo tanaa bootomiin haa ta'u imoon haga danda'ame tokko wajjin dubbattanii hin danda'ame taananiin haala obboleetti ta'e na barbaaddan hojii isii itti fufu. Yoo hin danda'amne ta'e immoo nama tokkollee agartanii daa'ima ta'e gachiibsanii garafanii dirqama waan itti kennan tokko hin jiru. Isiin irra nama guddaadha nama umurii fi danda'ee deemuu danda'u. Yaa'u ufaa agartuu mana madaama galchuudha malee haala amma ijoolleen gastii jalatti illee itti seenanii uffata illee akkuma meeramin jettu kanaan guyyaa baay'ee ilaala ture. Isii as dura fooloo naagoote gaaf tokko erge ijoolleen baay'een dhugaa rabbi akka waan qoosaa illee itti wata hin fakkaata. Uffata kana kaan fuudhii san fidii kana fidii maal jedhanii namoonni baay'een xalabatanii hin beeku kana iddoon achi booda waan isaa wal godhan. So mee keessan osoo laaltanii isin sadii maal isinitti fakkaata? Namni kenna kun koomantiin dubbii amma isin akka jettanii bodoo deemtee mucayyoon adda mana banattee dhugaa jettee miskiintittii teenna maalitti osoo fatishaa waa dubbate fatishaa kenna goota gatii kafalee godheef jedhan osoo abdiin dubbate ilma Oromoo akkanii namaa laaf akkanaa kun waa baay'atu jedhan anummaa Oromoo kun naan galu yaakii yoo bakka bakkuma ganitti sirri jirtaa malee tokkichuma badii jirta namaan hin jedhan. Kanaaf isin sadiin keessan imoonaa ta'u bootomiin garee hidhattanii obboleettii teenataallee miidhuun hin barbaachisu akkasiin baantuu biyya kanatti gibira jira isiin argatiin isin kafaltu bareedaa ta'uu danda'a. Haalli jireenyummaa mucattimmaan tokko keessa jiraattu bakka biroo osoo ta'e beeytan namni suuqii gurguree yoo geesse fantashiru takka jira shaararra deddeemuun har'a meebii obboleettii teena biratti kabajaan gurgurtee mana isheetti tol deebuu dandeetti. Jireenyi kun isinleef kabaja waan qabuuf imaaraatti nutu keessa beekaa dhiirri isii guyyaa meeqa akka nama kabaju. Wallahi si miskina biyya raam dhufta waan qabne tanaami anaa kana dhiiga na boochisa wallahi billahi rabbi natti shaayi dhiiga dalagu mata irratti jechuun haga bakka hin jiraamanii nama abdii kutuu takka na godhan sababii kanaaf isinleen dubartiidha ana akka kiyyatti dhiifama guddaa wajjin isin sadiin keessan xumurtanii ta'uu dinnaan iniin biyyumatti deebite akka duranii biyyaa jiraattuudhaan xumuradhee jiraan. Bar amma Professor waan isii osoo hin taane warroota isii fakkaatanii isii midhaan dubbatu jirra malee ka isii waan ka isii irra lalamu barasla sigalee nama isii fakkaatee isii waa jedhuun kana miirra dhaabadha amma rakkoon ka jiru bara osoo isii biran taane miidiyaarra warroota miidiyaa kana fakkaatee abdilaal kama isii kana obboleessi isii biyya kanatti sitti immoo obboleessi isii birriisiiti obboleessi isii dalagoosiiti haati isii birriisiiti. Okay, biyya kana keessatti waan akka ijoollee gosaa ijoollee saayibaa ijoollee wajji dalagatanii yalla mabbaate soba wallahi biyya kanatti qabaanyan diinni keessi kabaja lubbuu isin jedhadha mataa si dhungata dhamnaan iniin raggaxanis si bira taran. Silazii isuma kanaayyuu isintu keessanitti hima
والله وانت نتتني من انفاق ست وانت من التماجر انا وانس لما يسوى مسجرات وانس لا انت امن انت اكن جچنا ما كان سيغلي عشان نجت غير كده سبب تنتك جيغله اما نمني اما نوتي اما فاتي نسي نو بتا ان نيبيك فكينيا سرت بيك مريم الله بيك دند تو ما فاتي نيبيك نيبيك جچنا ما را هندلای دون دغيس نمني رب سوداتا يو اسي يادا واي اسي دتين تناسينا ديسا وان غورسا مريم تنو الكانغو تورتيت غورسا بو Iya gabi takiti si gafada. Mena makara kami terado getaran kun tokko mi tokko si wanyu fi si gorsa. Tokko mo si dogongol fi si gorsa tokko mera mi wanyu gorsa. Tokko mo amma gabaabumatti maaliif beektanii boru gaafa akkana taatee akkana godhanii eessaa akkana godhanii kaanii akkana godhanii jettee Oromoo tana jala bahuudhaaf Mariyamis yaani sababni nu akka hin taane atillee sababni yaani sammuu qabdii mucayyoon tun yoo sammuu qabaatti nama tokko laal mee afaanitti nan fitin takkatti bichaa dubbadha nama wayii karaa itti garsiista malee gaafa kiishaa birrii 5 baastee kenniteef irra bakka birrii 5 argatan san yoo itti garsiiste bereeda siif siigalee kanaafuu mucayyoo tana birrii 10 harkatti kennu irra bakka birrii 10 irraa argattuu fi akka itti argattu san gaafa itti agarsiiste guddiste jedhama waan ta'eef akka nama tokkootti yoo sammuu qabaatte bakka birrii 10 irraa kennaniif osoo hin taane irraa daladdee argattu jirti waan ta'eef yoo sammuu qabaatte haadha ga'u namni kun hundi yoo sammuu qabaatte qalbii qabaatte akka itti birrii 10 san argatan yaaddi yoo sammuu hin qabaanne ta'e dagmoo akkuma kaleessaa san abbaa feete dhageettee harka namaa eeggattiidha waan ta'eef filannoon kan isiiti an kana caalammoo boru gaafa waa wahii akkas ta'e maqaan Mariyaamis akka ka'u hin barbaadu maqaa nama biraas akka ka'u maqaan kiyyas akka badu hin barbaadu gatii ta'eef kan dalagattu ofiifi kan isii baasu isiitu beeka waan ta'eef warroonni jala deemtanii maqaa ishii kaleessas berleessuu deemtan har'a osoo dhiistanii jajjabeessitanii wayyaadha jedhaa waan achirraa hafe filannoon kan isheeti an kana caala waan dubbadhu hin qabu. Halas.